kan itti aanu gumaacha qabnaa amma kan fudhatu carraan Jaaljamaal Miidhagaa itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasaa jaarmiyaa ABO biyya alaa fi akkasumas qabsaa gameessa barsiisaa keenya anaa dhufuu baga nagaan dhuftee yaada kennuu gumaachu ulfaadhu. Hayyee jaalticha anaa dhufuu baga dhuftanaan baga har'a guyyaa har'aa kanaan nu gahe qabsaa'ota ilmaan Oromoo uummata Oromoo miseensaaf deeggartoota qabsoo Oromoo akkasumas jaalattoota waraana bilisummaa Oromoo qabsaa'ota dirreetti lubbuu ofii deebii hin qabne nu kennaa jiran kan borillee mataa ol qabachiisanii fi gaachana Oromoo kan ta'aniif guyyaan kun akkuma jedhame guyyaa gammachuu, guyyaa gaddaa, guyyaa xiiqii, guyyaa morkaati. Egaa kan marratti guddoo baay'ee waan jedhu hayyuun yoo nama dura deemellee dubbii nama jalaa fixaa jedhani yoo duubatti hafellee nama jalaa balleessa kan jedhani dubbiin baddiin jirtuu dubbii jaallanuu jedhanii fixanii jiran jechuudha. Gabaabumatti wanni an jechuu fedhe guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo itti yaadannu kun guyyaa erbuuti. Maaliif guyyaa yaadannoo akka hin jenne guyyaa erbuuti hojiin isaanii bakka hin geenne ba'aa isaan nurra dhiisan baachuu waan qabnuuf guyyaa ba'aa kana ol fuunee waan isaan irratti hitimaman wareegaman kufassan bakka hin geenne waan ta'eef guyyaa xiiqiti, guyyaa erbuuti, guyyaa falmiidhaaf of qopheessinu, diddaa gabrummaatiif of qopheessinu, itti fufa qabsoo hidhannoo haqaa takkaa'uu biyya ofii barbaada walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo, birmadummaa mootummaa Oromiyaa sirna gadaa deebifnu waan ta'eef guyyaa falmii jennaa jechuudha. Akkuma beekamu waraanni keenya har'a dirree irratti yeroo ammaa kana kufaa kuffisaa jira. Falmachaa jira. Nullee har'a yoo kanaan falmii kana keessaa qoodallee hireetti dhabne yaadan bira dhaabbachuun dandeettii qabnuun bira dhaabbachuun barbaachisa waan ta'eef guyyaa falmii, guyyaa waliigala, guyyaa bilisummaaf falminu waan ta'uuf guyyaa erbuu itti haaromsinu jennee yaannaa jechuudha. Akka kanaan gaa har'a biyya addunyaa tana keessatti yookaan biyya lafaa addunyaa keessa jiru tana keessatti waa lama jira jechuudha. Dhuga jira. Hidhannoo yookaan humna jira. Namni humna hin qabne dhugaan qabu. Arginee irra deddeebinee jennee jirraa jechuudha. Dhugaa ofii tikfachuufu humna qabaachuu qabda. Humna qabaachuuf waa lama nurraa feesarra. Tokkoffaa qabsaa'ota keenya har'a gaara jiran kufaa kuffisaa jiran kana jabeessuun humna qabnu keessaa tokko waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo iggiti humna saniiti. Gaachana humna saniiti. Egeree keenya ifa Oromiyaati jechuudha. Tokko humna kana jabeessuun barbaachisaadha. Lammaffaa tokkummaan keenya humna. Namni tokkummaa qabu humna qaba. Namni tokkummaa qabu alaa gala. Namni tokkummaa qabu kaayoo qaba. Namni tokkummaa qabu biyya ofii qaba. Yoo kaayoo dhabellee waliin deeffata. Oromoon tokkummaa dhabuun isaa biyya dhabe. Biyya dhabuun isaa mirga dhabe. Mirga dhabuun isaa mootummaatu jige. Sirni gadaa, sirni bareedaan, sirni cululuqaasantu jigee jechuudha. Kanaaf humni lamiin kun nu feesisa. Tokkummaa keenya, hidhannoo keenya. Namni hidhannoo halaallu addunyaan har'a keessa jirtu tana tuqamtee argaa dhagaa jirraa jechuudha. Namni tokkummaa qabu humna qabaa arginee jirra. Ragaan bahee jiraa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti abbaan fedhe yoo ati humna qabaatte sirraan hin tarkaanfatu jechuudha. Egaa kanaaf har'a guyyaa itti tokkummaa keenya rarraynu, labsinu, dhawwaaqnu jechuudha tokkummaan. Tokkummaan kun maali yoo jenne tokkummaa kaayooti. Tokkummaan kaayoo Oromoo maali yoo jenne tokkummaa abbaa biyyummaati. Tokkummaan kaayoo Oromoo maali yoo jenne tokkummaa mirga uumati. Tokkummaa dimookiraasiiti. Uummanni mirga ofiitti tiifatu bilisummaa baannu san jechuudha. Kan waan fedhetti filatu,
kan waan fedhetti dubbatu, kan waan fedhettiin deemu. Sadaffaan abbaa mootummaatu mootummaa ofii danda'e sirna gadaa ofii danda'e deeffatu irratti mootummaa birmada ijaarratu keessatti tokkummaa nu feesisuu jechuudha. Egaa tokkummaa yoo jenne tokkummaa sabboonummaati. Tokkummaa abbaa biyyummaati. Tokkummaa mirga dhalootaati. Tokkummaa Oromoo aadaadhaan qabnu san deebisuun tokkummaan alatti wanni nu baasu hin jiru. Tokkummaa jechuun bofaa buutii jechuu miti. Tokkummaa jechuun dhaloota keessattuu sabboonummaa abbaa biyyummaa mirga ofiitti amanuudha jechuudha. Kan biraa wanni tokkummaa labsinuuf Oromoon tokko biyya takka qabna. Hiree takka qabna. Hiree gabrummaas haa ta'u bilisummaa waliin qabna. Hiree jiruus haa ta'u du'a waliin qabna. Tokkummaa kana xirribbaa kana gadhaabnee kan dabarre fakkiin tokkummaa Oromoo Shinnigga jechuudha. Jaallan kalee lubbuu isaanii nuu kennan san Oromoo taanee baanee qoqqoodamnee lagaa gandatti amantiin hin galluu jedhanii boolla takka seenuun tokkummaa dhugaa xirribbaa gadhaabbate jechuudha. Tokkummaa san deebisuuf erbuusa seennaa jechuudha. Kanaaf tokkummaan nu barbaachisu tokkummaa kaayoo, tokkummaa eenyummaa keenyaa, tokkummaa abbaa biyyummaa keenyaa guyyaa itti labsinu, guyyaa itti erbuu san ol kaafnu, guyyaa waan itti hin dandeenye yoo dhabnee jenne akkuma jaallan lubbuu isaanii nuu kennan jechoota adda addaatillee nuu kennanii dabranii jechuudha. Har'a dhaloonni isaanirraa barannee jecha isaanii fudhannee jechi isaanii akka faayatitti morma fannifannee deemnaa jechuudha. Dhaloonni itti aanullee jecha kanatti dabre yookaan jecha isaanii kanaa bakkaan gaya yookaan immoo dhaloota biraatittuu dabarsaa jechuudha. Jechoota isaanii faaya isaan nuu dhiisanii dabran lubbuu isaanii qofaa miti jaallan kun faaya jechootatillee nuu dhiisanii dabranii jechuudha. Egaa kanaaf mee jechoota isaan jedhan keessaa yoo kan laallu ta'e guyyaa har'a jechoota san qofaa miti gocha isaanii falmii godhannee faaya godhannee erbuu itti seennu waan ta'eef guyyaan kun tokkoffaa guyyaa xiiqiti, lammaffaa guyyaa falmiiti, sadaffaan guyyaa tokkummaan itti kaane akkuma nama kamiitittuu mataa ol qabannee abbaa biyyummaa mirkaneeffannu waan ta'eef waggaa waggaadhaan falmachaa erbuu seenaa yoo bakkaan gaanne immoo waggaa waggaan yaadachaa kabajaa akkuma biyyoota kamiitittuu guyyaa itti jiraannu ta'a jechuudha. Guyyaa the national holiday takkaa'u guyyaa ayyaana biyyaa yookaan asxaa tokkummaa asxaa walabummaa bilisummaa birmadummaa kan ta'u guyyaan kun ta'a jechuudha. Maaliif lubbuu kumaatamoota itti wareegame guyyaa gabrummaa jala kufnerraa ka'ee haga amma sa'a ammaa jirrutti lubbuun ilmaan Oromoo itti wareegamaa jirtu waan ta'eef guyyaa asxaa walabummaati, guyyaa asxaa bilisummaati, guyyaa asxaa birmadummaa mootummaa Oromoo deebifnee sirna gadaa itti ijaarru jechuudha. Mootummaa birmadummaa yoo jennu sirna gadaati. Sirni gadaa sirna walqixxummaati. Sirni gadaa sirna badhaadhinaati. Sirni gadaa sirna dagaaginaati. Sirni gadaa sirna walqixxummaa ilmaan takka uumaa rabbiiti. Uumaa rabbii dabalatee jechuudha. Ilma namaatiif qofaa miti. Guyyaa sirni gadaatti deebi'ee uumaa rabbiitiif illee falmu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaan wanti gootonni keenya lubbuu dhiisanii lubbuu isaanii qofaa miti jechoota bara baraan jiraatullee nu dhiisanii dabran keessaa mee tokko kaafnee haa laallu. Jechoota kumaatamoota jira. Kana keessaa mee xixiqquma yoo laalle egaa wanni isaan nu dhiisan tokkoffaani diina ofirraa kaasaa jedhe. Diina ofirraa kaasaa. Namni biyya hin qabne sareedha. Saree keessattuu saree najisaa eenyu jedhe? Jaarraa abbaa gadaati.
diina ofirraa kaasa. Namni biyya hin qabne sareedha. Saree keessattuu najisaa jedha. Dhuga namni biyya ofii hin qabne saree. Saree keessaa hoo saree najisa. Saree qulqulluu namni dhiqee of jalaan deemuyyuu miti jechuudha. Saree najisa lagatanii ofirraa fageessan. Jaarraa Abbaa Gadaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabaachuu beekna. Kan itti aanu gabrummaa hiddaan buqqifnaa. Dadhabnu ilmaanitti guddifnaa jedha. Akka amma dhaalchisaa jirru dhugoomsan jedhee jira. Dhaloota sadaffaa afuraffaarra jirra. Ilmaan itti dhalaa itti guddisaa jirra. Ilmaan teenya har'a jirtu tun waan barbaannu abbaa biyyummaa bilisummaa birmadummaa saniin wal qabannee bakkaan nu gaan kan jennu. Itti aansee nuti Oromoodhaa jedhe. Nuti Oromoodha. Kan lolluufif biyya Oromiyaatiif malee isin jalatti gabroomnee biyya isinii kennuu mitii jedha. Kan lolluuf nuti Oromoodha dura. Oromiyaadhaaf lolla malee biyya isinii kenninee isin jalatti buluu miti kan jedhe Margaa Mahamud Zaakirii jechuudha. Kan biraa dhiigni kiyya gatii ummata Oromootiif Oromiyaaf waan jigeef jige waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee mitii jedha. Eenyu Maammoo Mazammir gaafa isaan fannisan gaafa isaan ajjeesan jecha kana jedhe. Dhugaa dhiigni isaa har'a biqilee dagaagee golee Oromiyaa keessa wal gahee qawween Oromoo har'a boroodaa kan jirtu gaafas raagee fannifamee jechuudha. Maammoo Mazammir. Kan biraa nama diina jala deemurra loon bobba'ee galu ka akka farda kiyya diimaa wayyaa jedhe. Eenyu jedhe farda kiyya diimatu caalaa jedhe abbaa fardaati. Kun eenyu jedhe Abdaa Hussein Sheekoo. Namni of hin beekne namni garaaf deemu namni eenyummaa of hin beekne bakka of hin beekne biyya of hin beekne looni beeyledaadha dhugaadha. Har'a warri faarsee bulaan hooman piipii faarsee bulee namatti duulu nama arrabsu ijaaramee garaaf deemu kun looni beeyledaadha. Akkuma Mallas illee jedhee jira. Yoo nyaatanii buluu halleen illee ardaa dheeddee quuftee bultii jedhe. Namni walabummaan beekne namni bilisummaan beekne beeyladaan garaagarummaa waan hin qabneef hayyuun kun Abdaa Hussein kun kana jedhee jechuudha. Kan itti aanu maal jedhe? Wanti nuti hojjenne cufti akka bofaa garaa diinaa lixee jedhe. Bofti garaa diinaa lixe yoo harkisanillee ni cita. Yoo gadhiisanillee ni lixa. Lixummoo summii ta'ee ajjeesaa jedhe. Eenyu jedhe? Hayilamaariyaam Gammadaatii jechuudha. Dubbiin isaan gaafas eegalan, qabsoon isaan gaafas eegalan, qabsoon qabsaa'oon Oromoo dur eegalan kufanillee har'a bofa eegee lixetti ta'ee jira jechuudha. Habashootatti gabroonfattootatti harkisanillee itti citee hafe itti citullee summiidha. Kanaafuu jeedala ta'ee waggaa 1000 jiraachurra leenca ta'ee baroodee yookaan aadee waggaa guyyaa takka buluu wayyaa jedhe. Eenyu jedhe? Jeneraal Hussein Buneet. Jeedalti bara dheeraa jiraatti waan tuqxu ni baqatti. Leenci immoo akka leencaa ta'ee baroodee guyyaa takka buluu lubbuu ofii bilisummaaf kennuudha jechuudha. Jechoonni kun waa hedduu nu garsiisa. Gocha isaanii qofaa miti jecha isaaniitillee irraa baranni jiraatudha jechuudha. Hussein Bunee Daraaraa akkas jedha. Humni guddaan diina keenyattiin injifannu, diina keenyattiin moonu, qawwee qofaa miti tokkummaan keenyalleen barbaachisaadha jedha Adam Jilooti. Kan biraa
kan afaan kiyyaa bahe garaa kiyyatti deebi'ee jedhe iccitii ittiin deemu gaafas jaallan waldaa Maccaa Tuulamatti hin deemu Adam Saaddoo waraqaa irratti qabnaan nyaatee liqimsuudhaan kan afaan kiyyaa bahe garaa kiyyatti deebi'ee jedhee waraqaa nyaatee liqimsee jechuudha. Kunis maal nu garsiisa? Murannoo kaayodhaa fi tokkummaa qaban nu garsiisa jechuudha. Kan biraa gabrummaa irra duuti bilisummaadhaa jedhe. Eenyu jedhe? Gootichi Elemoo Qilxuuti jedhe jechuudha. Gabrummaarra duuti bilisummaadhaa jedhe. Guyyaa guutuu loluun itti wareegamuun qabsoo keessattuu waraana bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo irratti hundaa'ee haga har'aatti socho'u kanaan bakkaan nuun ga'e jechuudha. Kan lammataa ammoo sirbitoota illee jedhanii jiranii jechuudha. Waa'ee lafaa, waa'ee biyyaa, waa'ee nama maal jedhama? Finfinneen handhuura Oromiyaati jedhama. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Addis Ababaan asxaa gabrummaati jedhanii jechuudha. Yookaan godaannisa gabrummaati. Eenyu jedhe? Jaafar Aliiti jedhe. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Maqaa Oromooti. Addis Ababaan asxaa takka sumuda gabrummaati jedhe jechuudha. Ramaayi yookaan kabraa ka jedhe jibbansa gabrummaatirra fakkaadhee bulurra fagaadhee buluu wayyaa akka kennaa kana. Uma fedheefuu biyyattii gabrummaadhaan biyyattii san keessa bulurra irraa fagaadhee baqadhee bulu eenyu jedhe? Bakrii isaa Phalootii jedhee jechuudha. Fakkaadhee bulurra fagaadhee buluu wayyaa. Gabrummaa irra du'an filadha. Kanaafan daggala gale Usmaayyoo Muusati. Oromoo ta'ee bahee Oromoo taanee baanee qoqqoodamnee amantiif gandummaan hin gallu jedhanii lubbuu isaanii gamtaan warri wareege erbuu shinniggaate jechuudha. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo 11tu gamtaan jedhee jechuudha. Kun jechoonni kun akka waliigalaatitti jechoota jiraatodha. Guyyaan kun akka waliigalaatitti guyyaa jiraatadha. Guyyaan kun akka waliigalaatitti guyyaa erbuuti. Guyyaan kun akka waliigalaatitti guyyaa falmiiti. Guyyaa falmii haaromsinu, guyyaa hidhannoo jabeeffannu, guyyaa tokkummaa jabeeffannu, guyyaa wal qabannu, guyyaa walitti marannu, guyyaa dhaaba keenya jabeeffannu, dhaaba siyaasaa, dhaaba hidhannoo, dhaaba tokkummaan bilchaate jabeeffannu waan ta'eef guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bira gamtaan dhaabbannu, guyyaa falmii keenya gamtaan jabeeffannee gabrummaa hiddaan buqqifnee walabummaa Oromiyaa mirkaneessinee mootummaa keenya gamtaan dhaabbannu waan ta'eef baga guyyaa kanattiin nu gahe, baga guyyaa kanattiin sin gahe. Guyyaan kun guyyaa bara ixaanutti guyyaa injifannoo, guyyaa tokkummaan baroonnee biyya teenyatti gallu Rabbi nu haa godhu. Gamtaan haa falmannu, jaarmiyaa keenya haa jabeeffannu. Jaarmiyaa jabaa, siyaasan jabaate, waraanan jabaate, diinagdeen jabaate, ummata isaa ijaaruun jabaate, ummata isaa tokkoomsu, ummata isaa gamteessu, ummanni isaa isa jalatti hiriiru haafnuu ta'u. Galatoomaa horaa bulaa, waggaa waggaan haa jiraatu. Waraanni bilisummaa Oromoo haa waaru, addi bilisummaa Oromoo haa jabaatu, tokkummaan Oromoo haa latu. Galatoomaa horaa naa bulaa. Yaalchi